akkuma nama ilmaan keetinullee waan rakkate nutti himadhu jenneeni tiriin bira dhaabbachuu danda'uudha qabna. Isa ajandaaf maal toppikiif kan kaani miti jechuudha. Akkuma nama kamitu nama miidiyaa fayyadamu waan tokko irratti posting goone maaliif Oromoon Hacaaluun haaduu jettee ajjeeftee kaatee haga har'aatiin reeffa isaa ciisicha dhoogite mucaa kichuu kanallee itti deeggamte jechuudha. Maaliif nuti gumaa baafachuu hin dandeenyu waan ta'eef booyuu malee maa waliin godhu waan ta'eef maxxansuuf maal jechuun warri maxxansayyuu ittiin haafooloon isaanii miliyoona galu jedhetu dhiisee osoo magaraan na gubatu dhugaa rabbitti halkan keessa xiqqashoo aaree irraa dubbadhe malee waan ayyuu hin jenne waan tokko hin goone. Sinigalee akkasii booda namni kamuu nafina waan dandeettaniin yooma faxara takka takka of shawwada harme isaa haa jajjabeessinu. Yeroo jajjabeessinu immoo akkaawuntii isii gaafachuuni miti. Nama amanamaa wayii ilaalte gidee mallayne waliin qabame torbaanuma kana keessa haa geessinuuf amma yeroon kun I think ganna natti fakkaata. Yeroo namni hundi qabaatanuyyuu alaashee matatudha. Osoo jabaannee yeroo kanatti bira dhaabbanne akka Oromootti galata qabna. Rabbi birallee nama gargaaruun immoo tukka'idha ichi haadha. Namni haadha gargaare galanni isaa Rabbi biratti maal akka ta'e hunda amantiin kamuu hin beeytanii jechuudha. Osoo karaa kanaan laalee natti tola bitadheera galgala hedduun isaa itti qabdanitti sila online irraan dhabamu. Thank you, Dr. Asli Galatoni. Ishi Galatoni. Jara keenya akkana jedhame dhaggeeffadhaa akbaara biyyaa. Doktor Fixeera? Fixeera ijoolleen as jala toolaan galchii maarree galchii hin jaane ijoolleen as jala hin jiru. Amma dhaggeeffadhaa qabatamaa sirriitti maan akkaawuntii maatiitiin dubbisaaraati. Maatiidhuma irraan dubbise obboleessan dubbise. Warri baankii deemanii haadha mallatteessanii akkaawuntii haadha akka banamuuf haalli mijaa'ee haadha bira dhaqanii mallatteessanii deeman jedhan jarri baankii. Namni geesse jennaan. Namumti dhimmamu. Itti dhagahame wayii geesseenaan haati mallatteessitee kaatee jedhaniitu jechuun callasaa mallatteessaa manaamin jedhamee nama mallatteessifamee deemtee kaate. Guutamee ka'e jechuudha foormiin wantundi. Akkaawunticha naa obsii daqiiqaa muraasanaan jedhameera. Yoo kanaadhaa arganne kalas rakkoon qabu. Dhugaadhaan kakannee wal kakachiifnee akkuma asliin jedhee Soolii illee waan kamitti dhimma qaba waan ta'eef. Soolii galchiin illee quba qaba. Waa'ee akkaawuntii kanas waan siniif himu jira inni. Meera soolii. Soolaan galchi. Akkaawuntii maatu cufa silaantinaa maatu. Soolaan ergadhu. Tokkii maatu koomentiina jalaa cufaadha. Muugati siin boossanuuf iyyina jalaa cufata. Nam tokko argaan jiru. Wallaahi koomentii tokko argaan jiru. Siin banaadha. Soolaan ergadhu mee. Ergadhu. Yooninis kiloo hin jira. Yooninis lakkoofsa tokko barreessaa jira amma. Ayyee qoyga qoy komentiin baafadha. Yooni gaddu yookaan soolaan galchee sitti himani waa'ee akkaawuntaachaa. Okay. Yooni argeera. Yooni argeera. Soolaniis argeera. Kiloo soolaanis amma lakkoofsa tokko barreesseera laa. Ummata keenya beellamni keenya beellama namoonni kuma dhibbilaman kun ilaal gaartuu mubaarik musammaa isa jedhu sa gubbaa jiru kana fooloo gochuun dagatina saniin dhufeen kanan gastiirra seena waan ta'eefi lakkoofsi akka barbaade itti barreeffames yoo gubate haa gubatu fooloo gochuun dagatina ka gubbaa jiru kana hayyee dubbadhu yooni akkam jirta. Akkam jirtu naguma thank you galatoomi mubee nullee waama kana har'a haasaa turree akkatti mana bantee haasaa turree hin barree turree. Na ijoolleen baay'een dhufanii mana mubaarakii kottaa achi jira galgalaarraa yaabba machaan dhufaa manaan jedhanii waa baay'ee haasaanii. Nullee waama kanarratti haasaa ture jechuudha mucaan qaamaan achi jiru waa'ee akkaawuntii wal qabsiisee haasaa ture jechuudha. Kanaaf waan hundumaa piroosesii hundumaa xumurameera garuu konnekshinii baay'ee sababa nu rakkisee fi borganama xumurama akkaawuntiin haadha borganamaa xumuramu jedhamee kan obboleessaa argameera. Garuu namoonni baay'een kan obboleessaa hin barbaanne bada kan abbaa yookaan kan haadhaa jedhanii jechuudha. Kanaaf akkaawuntii haadhaa yoo ta'e bareeda jedhanii namoonni baay'ee yaada sooba kaasanii fi akkaawuntii haadhaa argameennaan gaafa sana atillee hordoftoonni baay'een sooba si jala jiranii fi akkaawuntii sana dhoobdee kallattii danda'aman hundumtiyyuu namoonni hordoftoota qabanii dhoobanii gargaarsa taasifamu jedha. Gargaarsa kanarratti immoo bifa gaarii yookaan bareedaadha jechuudha. Galgala raayyaa abbaa machaafaa dhufaa masa jedhamu kana xiqqoo isheen yaadicha nu banne waan ta'eef yaadicha tuun ibsite gaariidha. Baay'ee si hubachiisa yooni wanni nu raayyaa barbaanneef raayyaa iyyuu akkaawuntiin kennuuti.
ani ijoolleetu iyyuu abdiitii iyyuu abdii geetaachootu iyyuu I am sure nuu kenna jedhe malee akkaawuntii akka inni hin kennine kanaan dura waliin dubbanneera akkaawuntii nan gaafatinii jedhee jira namni keenya gaa wanti inni nama hin jiilchine hin jiru akkana goona jenni. Akkaawuntii haadhaa irratti kallattiin galchuurra akkaawuntii raayyaa irratti walitti qabnee bakkatti raayyaan ilmaan Oromoo si bira jiru nus ilmaan keetti siin jedhaniiru jedhee dhaamsatti duudhaamee bakkatti maallaqa hagas jedhee hagalchuufi jenni. Ammas immoo raayyaa dhufee as qaamaan gatii nu argamu jennaan jenne kaa yoo nu argame kaa yoo dhaamma tokko akka tokkoffaatti qabanne nu. Dhufee nu dubbatu jennaan namoonni hedduun illee nu fuudhee daqiiqaa 5 keessaa namoota hedduu arganna. Namoonni mana cuccufanii nu dhufu. Nama danuu argannee nama danuudhaan gargaarree yoo jenne finyoonni quncee wal gargaarteef arbeeti akkama jedhame wal gargaarree jabaannee yoo namni 2,000 dhufe 1,000 dhugaadhaan nuu kenne maallaqa guddaa arganna waan ta'eef kanaaf kana filanne. Yoo immoo raayyaa akkuma sodaanne shakkine biizii ta'e yookiin immoo ta'e akka hin taane ta'e kan haadhaa irratti gargaarraa jennee walii galle akka lammaffaatti qabanne kan haadhaa. Yaada kana irratti maal jettu? Okay. Kun komeenti si argite. Gama kiristaana tun jedhee hundinuu kunoo. Yaadichi yaada baay'ee bareedaadha. Ani akka kootti nan fudhadha garuu yaada kana ammas immoo akka asliinis namoonni tokkos yaada dubbatanitti namni keenya akkaawuntii haadhaa kennaa jedhame ishiin galchina jedhee fudhatee gattaa'eeyyi si galee hin fudhatte hin kenna jedhee waadaa galee galmaa'ee calluma jedheeyyi du'a lammaffaa obboleessa keenya nu jalaa ajjeesaa anumti. Eelaan amma ofii kootii waan ani barbaretti dibadhu irraa 50 Itoophiyaan nan galcha. Yoo kana haadhaa ta'e immoo yookiin calluma jedhee akka nama galcheetti galcheera jedhee calluma jedha ta'a. Warri galchine hundi keenya maxxansina rakkoon qabu isaa walitti himna booddee kan raayyaa yoo ta'e xiqqoosi hin baduu laata kan nama biraa yoo ta'e hordofnees immoo galchiteettaa jennee wal gaafannaa maqaa tiktookiis hin barreeffannaa viidiyoos waraabbanna waan ta'eef xiqqoosi kanaaf kana filanne du'a lama najjeefnu hundinuu ba nama danuutu waadaa gale hin galchaa'oo ani yoon dhiise maali jedhee hundi isaa dhiisa bakkatti du'a lammaffaa ta'a. Kanaaf raayyaa jenne malee waa biraatii miti birrii amma wal ga'ellee hin barraa. Kana yaada kana irratti maal jettaati? Soolan dubbadhatis yooni dubbadhatis. Yaadi kun yaada gaariidha. Baay'een yaada isaanii maal fakkaataa kan jedhu koomeentii irrattis yaada namoota sirriitti fudhachuun gaariidha. Yoo isaan raayyaa irratti akka itti sassaabamee raayyaa abbaa machaa irratti sassaabamee akka kanaan bifa kanaan akka jedhamee ijoolleen uummatitti walii galee rakkoo hin qabu. Maaliif harka uummataa jira waan hundumtuu waanta ta'eef jechuudha. Karaa seera. Yoo isin jedhan shakkii qaba isuma shakkii qabaan mee barreessaa yoo argame kan raayyaa ana eeguutti yoo argame kan raayyaa yoo immoo kan raayyaa dhabame kan haadhaan jedhe mee barreessaa koomeentii irratti Soolan dubbadha akkasitti. Waa xinnoo dubbachuu barbaada. Namni nuti qabna jedhamu akka Oromootti raayyaa abbaa machaa hunduma keenyaaf ija keenya. Sirriitti raayyaa abbaa machaa ni beekna. Sa'aatii argatanii yeroo isaanii kana aarsaa godhanii waan kana irratti dhiyaatanii taanaanii haati mucaas raayyaanis nuti raayyaa akka abbaa mucaatti ilaallaa jechuudha. So kanaaf iyyuu kun rakkoo tokko illee hin qabu. Rakkoo tokko hin qabu. Raayyaa gashitee irree jennee gaafachuun nurra hin jiraatu jechuudha. Maaliif sirriitti ofii keenyaa ol sirriitti waan isaan amannuuf. Yeroo hundumaa waa'ee Oromoo irratti dura bu'anii waan isaan hojjetaniif. Kanaaf iyyuu waa'ee raayyaa kirkirrii kaasaa asirratti hidhee yaadan qabu'anii inni guddaan utuu wanti kun hin qabbanaa'in utuu wanti kun hin badiin gargaaruudhaa kan yaada qaba. Akkasilee caqo. Kanuman jedhanis kanaafanni kaleessaa kaasee iyyaa jira. Tun qabbanaa'in namni keenya boriin booddee ala sookii gabaabaa irratti argitu kaanis bakka biraatti argitu kaanis kijiba isaa uffataa jira waraanamee du'e waan nama gaddisiisu akkasii cinaachisaa bakka ceeluma waraaname maali jedhee oduu odeessaara tiktookii fooloo guddifachaara. Kanaaf akka kun hin taane jabaannee hadhuma galgala sa'aatii 2 balakkaatti gargaarsi nafu kanas ta'e sanas yoo dhabnes kan haadhaas kan raayyaa dhabame jedhe Dooktor Naafi argeetu yookiin immoo nama tokko dirqamsiifnee akkaawuntii fudhannee irratti gargaarra malee hadha gargaaruudha. Sa'aatii 2 balakkaatti viidiyoo hundi keessan amaanaadha waadaadha jettaniitu sa'a 2 balakkaa akka Itoophiyaatti akka namni mana koo kanatti wal naa ga'u naa godha. Hundi namaasitti ol ga'ee waan dandeenyuun gargaarra. Sagantaa qabna turre sagantaa ijoollee 5 gargaaruu qabna turre bakka saganticha boruuf itti dabarsina uummatatti himne uummatuma gargaara waan ta'eef dhiifama gaafanneeti boruuf itti dabarsina.
walii gallee miti yaada addaa namni qabdan jirtu. Dr. Abdus dubbatu adda. Beeko anillee nama biraatiif bakkee gallakkisna galatooma waaqayyo umrii sinaa dheeressu ilmaan Oromoo egaa obboleessa keenyaatillee rabbiin of haa baasu. Rabbiin hunduma keessa nu nagaa isiniif haa kennu. Waa'ee raayyaa jettan irratti baay'ee nuti tola. Raayyuun abbaa keenya qaroo keenya bakka hundattuyyuu isa abdanna waan ta'eef yaada gaarii kaastanii yaada bareedaa kaastanii warra jala jirtan namni 1,100 jirtan kun galgalatti beellama kana nama hundatti nu hima. Nama banasetti illee cufsiisa tootti nu hima. Dhaamsa kana walii daddabarsa. Galgala eenyuun mul'atu lama balakkaatti eenyuun Oromoo ta'e akka hin balanne karatti hojjenna. Ayyee viidiyoo ni hojjenna mu beekoo. Viidiyoo ni hojjenna galatoometis guddaa hundi keessan viidiyoo galaa namoonni kuma 100 waa laman dhaammadhee cufa mana kalas saatii nammayyuu galgalaan nageessanitti utuu waan nyaati waan dhugin tokkoffaa hundi keessa yeroo si baatan saatii lama balakkaatti mana mubaarakitti wal geenyee haadha keenya sana gargaaraa jirra kottaa jedhaa viidiyoo hojjedhaa footoo saatiin tokko lammaffaa namna jirtan hundi keessan namni ija qabdan bakka nama kuma 300 tuqaati akkaawuntii koo lammaffaa kana fooloo godhaa yoo sun deemu gargaarsa irratti kanaan itti fufaa waan ta'eef ittan fufsiisa. Hundi keessan fooloo godhadhaa kan kooti. Dhumatee yeroo gaarii naa qabaadhaa yaadni kanaan addaan jiru waan ta'eef warri jala jirtan warri ergattanii anfee masa ta'uu dinnaan nagalche maaloo akkanaan hin jenne maaloo dhiifama naa godhaa. Hunda keessanuu isin jaalladhaa. Kaayyoon keenya tokko Nasliin dubbates Nabduseen dubbates inni Yooniin dubbates inni obboleettiin keenya Ganniin Waaqtoleen Soolan anis dubbadhe hundinuu yaadni keenya tokko waan ta'eef dhiifama kanaa gootan hin barbaada. Isin jaalladhaa. Wanta tokko dubbachuun barbaada maali? Ayyee galatoomaa. Abdusee dubbadhu. Sadalee koo. Injira.